Ashamaa harka fuuni kabajamtoota hordoftoota maatii boonee shaw nagaa waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Har'as viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Mata dureen viidiyoo kiyya har'aa yeroo gabaabduu keessatti ifaaja tokko malee akkamitti rifeensa keenya firiizii godhachuu dandeenya kan jedhu viidiyoo gabaabduu tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Gara barumsa keenyatti yeroo dabarrutti jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanu qibaatii tokko isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Jalqaba qibaatii kana fayyadamuudhaaf immoo maal gochuu qabna kan jedhuuf jalqaba rifeensa keenya ni qulqulleessine jechuudha. Erga rifeensa keenya shaaworii gallee rifeensa keenya nu qulqullatee rifeensa keenya xiqqoo ni goggogsine jechuudha. Bishaan sirriitti goggogsuu hin qabnu jechuudha. Xiqqoodhuma ishee fooxaadhaan ni goggogsine jechuudha. Erga goggogsinee deebinee qibaatii viidiyoo irratti argaa jirtan kana ni dibanna jechuudha. Erga qibaatii kana dibannee booddee rifeensa keenya xaqallallee peestaalii jala goonee shaashiidhaan hidhuu qabna jechuudha. Sa'aatii tokko gidduutti jechuudha. Rifeensi keenya akkuma rifeensa kiyya viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan haala kanaan firiizii nu ta'a jechuudha yeroo gabaabduu keessatti jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko haala kanaan rifeensa keenya firiizii gooluun isiniin jedha. Yeroo tokko bittinneessinee rifeensa keenya bittinneessinee deemurra yeroo tokko manuma keenya keessa teenyee rifeensa keenya firiizii godhannuun isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Inni kan biraa immoo viidiyoo kiyya innaa laaltan Oromoo koo please like naa godhaa. Like naan gootanii viidiyoo kiyya naaf hin laaltanii viidiyoo kiyya yeroo laaltanitti please like naa godhaa. Akkasuma yaada qabdan koomentii irratti naa barreessaa.